Hayyeen ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota chaanaalii keenya chaanaalii Abbuuteek nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa irraa viidiyoo baay'ee isin fayyadu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee gara viidiyoo kootiitti darbuun dura namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan yookaan har'uma gara chaanaalii kiyyaa kan dhuftan maqaan chaanaalii kiyyaa Abbuuteek kan jedhamudha. Abbuuteek kunoo chaanaaliin keenya kanaadha jechuudha. Chaanaalii keenya subscribe gochuun qophii keenya guyyaa guyyaanii hundumayyuu akka hordoftan asumarraan isiniif dhaama. Egaan viidiyoowwan muraasa gadhiisnee jirra. Viidiyoo kana akka daawwattan asumarraan illee isinittin hima. Egaa daawwattoota kiyyaa asumarraan gara qophichaatti gaafa ceenu ol mata duree irratti akkuma isiniif ibsuu yaale akkaataa ittiin gaafa viidiyoo keessan hojjettanii fireemii itti hojjettanii jechuudha yookaan bifa bareedaa ta'een akkaataa itti fireemii irra gashattanii isin agarsiisa jechuudha. Fireemii kanas eessan argadha kan jedhudhaa fi jalqaba warreen Google Chrome qabdan Google Chrome keessan bantu, warreen birooseerota biroo kan fayyadamtanis birooseerii barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya egaan asirratti bakka search irratti mobile frame kunoo ishee kana jechuudha. Mobile frame PNG ettu jechuudha. Mobile frame PNG jettanii search gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya gaafa search gootan kunoo background baay'ee isiniif dhufa jechuudha. Kan mobile isin barbaadanii kan mobiloota baay'eetu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf isin images gaafa gootanii guutummaa isaa ni fida. Kunoo guutummaa isaa fida jechuudha. As keessaa isin wanta feetan buufattu jechuudha. Wanta irratti hojjechuu barbaadan, wanta frame godhachuu barbaadan as keessaa buufattu jechuudha. Daawwattoota kiyya hayyee akkaataa itti buustan edda si'a tokkoo fi footicha cuqaastanii booddee kunoo haala kanaan guddatee gaafa isinii bahu footicha si'a tokkoof gadi qabuudhaan sana booddee download image gootu jechuudha. Footicha irratti gadi qabuudhaan download image gootu jechuudha. Edda kana download godhatanii booddee amma immoo background bareedaa argachuudhaaf amma immoo wooden background jettu jechuudha. Wooden background yoo jettanii background babbareedaa isinii dhufa jechuudha. As keessaa background feetan ni buufattu. Fakkeenyaaf background tokkuma buusayyoon isin agarsiise istaayilii maammaatiin buufattu jechuudha. Ammas edda gadi qabdanii booddee kunoo gadi qabdu ishee tokko jechuudha. Footichumarra gadi qabdu sana booddee download image gootu jechuudha. Sana booddee akka feetanitti kaa'in maasterii keessan keessa galuudhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kaa'in maasterii keessanii eddasiitii yeroo bantanii kaa'in maasterii keessan banuudhaan hayyee amma banaatiin jira. Amma kaa'in maasterii keessan ni banatu jechuudha. Sana booddee miidiyaa gootu. Hayyee miidiyaa edda gootanii booddee kana nama buuse kunoo fakkeenyaaf wooden background ifama keessan jalaa dhokatee jira. Daawwattoota kiyya fakkeenyaaf akkaataa itti irra gashattan asuma laayyoon isin agarsiise. Kunoo background maqaan maasterii keessan irraati tokko yoo filattan iyyuu background adii tokko yoo filattan kana booddee edda background keessan akkas guddifatanii booddee
Baazawee asirratti akkaataa ittiin kaa'ee maastariidhaan ediitii gootan hundi keessan namoonni muraasni beektu jedhee yaada. Namoonni hin beekne yoo jiraatan irratti tuutooriyaal isaa isiniif ni kennina. Kunoo akkasittiin adda gootanii booddee irra isiniif balaa jechuudha. Edda akkas gootanii booddee viidiyoo keessanii fiddanii kana keessa keewwatu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Akkasitti viidiyoo keessan keessa kaa'uudhaan bifa bareedaa ta'een haala kanaan isiniif hojjeta jechuudha daawwattoota kiyya. Waan baay'ee salphaadha, guddaa itti gammaddu jedheetu yaada daawwattoota kiyya. Egaa kanarraa isiniif qabadhee dhufe kanumadha. Torbe viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa isiniin jecha. Namoonni gaaffii qabdan karaa koomentiitiin na gaafachuu hin dagatinaa. Egaa xumureen jira waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin